هو نعرب سني نندندا هو هاتي يعرب سني هو أكاكي لي أبابي لي كي يعرب سود أديمنا هنتاو كان الرت هنتاو إشين لغان كان أرى تناندور كان جدي تنبيه ما فن كان جدي ummata kiyyarraa biyya kiyyarraa na buqqisuuf xaaraa jiran tanaan dura na luqqisani amma immoo na buqqisuuf xaaraa jiran ani ilma Oromooti. Oromoon nan jaaladha. Oromoon ulfina qaba. Oromoon safuu qaba. Oromoon aadaa qaba. Inni cimaa ilma galmaa seera tumaa Tsaggaayee Gabramadiin akkasitti dubbatan san namni isaan dhaga'u dhabame isa jibbanii isa xireechanii amma garuu odoo gizeessan isa dhaggeeffatanii bu'aa meeqa argatanii ture. Tsaggaayee Gabramadiin waa meeqa dubbate lakkii uummanni kuni uummata guddaadha. Ummata kan hin jibbinaa, ummata kan hin dhiibinaa jechaa bahe kan dhaga'u dhabame. Har'a hoggumaa isaa baasaa jiran. Ammas waanuma hunda Finfinnee keessa teenyee, Finfinnee keessa Oromiyaa keessa teenyee, Oromiyaa wajjin guddannee, Oromiyaan nu guddisee, Oromiyaan nu laatee, Oromiyaan nama nu godhee, amma immoo Oromiyaa irratti quba wanno gochuu hin dandeenyu, hin jaalannaa, hin kabajnaa. Amma ammaatitti jibbineeti miti. Jibbineeti miti. Garuu afaan Sidaamaa kan hojjetan jiranii, afaan Oromootis kan hojjetan jiran. Akka akmii kiyyaa, akka dandeettii kiyyaa wanti narraa eeggamu gochaa dambe. Afaanuma Oromoo kana maaliif dubbattan jedhanii tanaan duras hin beektu sira. Garuu tanaan booda kun hin jiru. Akka dandeettii keenyaatti ittiin hojjenna. Abbootii keenya, obboleewwan keenya, obboleettii keenya hin arrabsinaa. Hin arrabsinaa. Adaanach Abeebee teechuma isiit irratti teeche maal goote? Ijoollee iyyeechaa dureechaa odon jedhin ijoolleen haa barattu. Mana taphaa seentee ijoolleen haa barattu. Hoo barattu kana bara kana keessatti jireenyi rakkisaa jira. Haadha fi abbaan minaan isaanii, daftara isaanii, iskiriiptoo isaanii, yuunifoormii isaanii bitachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen mana timirtiidha haaftee jirti. Garuu ammaan booda ijoolleen haa barattu. Hoo jettu ijoollee Oromoo haa barattu, ijoolleen Sidaamaa yookaan ijoolleen Amaaraa mana tamaariidha haaftu hin jenne. Walumaa galatti ijoolleen hunduu haa tamaartu haa barattu jetti. Kan kana caalu maaltu jira ree? Kan kana caalu maaltu jira? Amma garuu hoo ishee arrabsan sani tole maal jarana maal taatanii Oromoon biyya bulchuun danda'u jedhanii turan. Garuu arra laallee jira. Biyya bulchuun kana caalaa maaltu dhufa ree? Ijoollee xixiqqoodha. Yuunifoormii haa kenninu. Ijoolleen haa barattu. Biyyattii hoosan guddatti. Ijoollee